ni barraa'allee, ni arraa'allee, ni dharraa'allee. Mirgi isaa mirgi darree, mirgoo gabbinni darree. Dhalchi darree, dhalchi hin darree. Bara sanii bara darree maqaa malee nama hin garree. Bara namaaf barri dabee nama keessaa nama dhabee. Akkas taate jechuu Baalee har'a kutaa Oromiyaa kana keessa dhugaadha. Kutaan hedduu martuu miidhamtuudha. Kutaan hin miidhamne hin jiru. Baalee caala kutaan miidhame harka 100 keessaa 80 akkas jira. Waan garaas nyaatu faarsee bultoonni akka nama nu waan argine waa dubbachuullee yoo dhabne namni waa argu. Namni dubbachuun qofti afaaniin dubbachuun qofti waa arguu hin jedhamu. Ka cal'isullee waa arga dubbachuu dhabe malee jechuudha. Namicha madda walaabu mallatteessee dabarse goota keenya jettanii faarsitanii ijoollee Baalee. Bar rakkoon keessan maali beektaa? Abboonni teessan garaaf hin jiraanne garaaf hin jiraatina. Du'ii dhabamii dhugaa irratti. Abboota Waaqoo guutuu jeneraal Huseen Bulee haadhateetiiti haa himani. Waaqoon guutuutii fi Huseen Bulee har'a bakka boqattee kaatee dhugaa ta'e siif falmiti. Siif falmite kalee gaafa siif falmitu. Uummata irraa ka buqqisaa jiran kana bosona paarkii goona jedhanii sababa bosona uummata buqqisan kana bosonni suni akka Baaleetti hafee maqaa Baalee Oromiyaa waamsisu kan godhe uummata Baaleetti. Kaara irraa buqqisan kana eegee achiin ga'e mootummaa kami Hayila Sillaasee moo Dargii moo Miniliktu bosona Baalee kabachiisee bakka saniin ga'e uummata har'a keessaa buqqisaa jiran sana jechuudha. Osoo mana keessaa gasiyaasan rakkoo bulchiinsaa irraa eegagee Abiyyi asii ka'ee Baaleen dirqamaan yoo bulchiinsi hin hayyamin hin diigu jechuudha. Dharallee namarra kaa'uun hin barbaachisu. Abiyyi woo bulchaan ganda sanii hin hayyamin wanni kun akkana jedhee osoo ittiin himin ol ka'een buqqisa jechuudha. Warruma isinirraa dhalate kaarra nurra faarsitan kana jechuudha. Bulchaan Roobee maal tolche akkuma Abiyyi Finfinnee naannawa ofiisan qofa bareechee nutti dhaadessu Roobee Baalee asfaaltii fillafiitii xiqqoo ishii babbareeche. Kanaaf nuti dhimmi keenya dhimma fillafiitii tolchanii ittiin sossobuutii miti. Dhimma abbaa biyyummaati jechuudha. Ampuulii namni dhuunfaan illee galfachuu danda'a yaanii meetira naannoo isaa saniin jechuudha. Kanaa miti ka Oromoon barbaadu dhimma abbaa biyyummaati. Dhimma abbaa biyyummaan arganne waan har'a ijaarte har'a diiguu dandeetti jechuudha. Kanaaf dhugaa uummata keessanii dandeettanii dubbadha. Dadhabdanii dhiisa. Wal dhiifneetuma walaa laallu. Dhugaa dubbachuu waan dandeenye kijibdanii immoo nama kijibuuf hin deemina. Ka isin hin agarre kijibuu ni dandeettanii. Dhugaan uummata Baalee, dhugaan uummata Oromoo, dhugaan uummata Oromoo hin turti malee hin galti. Laash akkafi. Ka an jaaladhus dhufuu danda'a, kufuu danda'a. Harmi dubartiitii fi mootummaan akka dhaabatetti nafu quba qabaadha.